Tabeeti namni gaafa si jaallate ibsii si affeera gaafa si jibbe immoo ibsii si affeera namni nama dadhaba namarratti of hin gatiin waaqayyo irratti of gati isatu nama hin nuffine jireenya kee oduu namaatiin osoo hin taane qajeelfama dubbii waaqayyootiin hooggani yoo akkasin gootu ta'e baaldii duwwaa namni dhufee qoshaashaa itti guutu taata. Nagaa waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu. Jirtuu maatii jaalalaa bayi keessan galli keessan isiniif haa eegamu. Obboloota koo jaallatamoo abbaan jaalala guddaa attamii akka nu agarsiise mee ilaala. Jaalala kanaan nuyi ijoollee waaqayyo jedhamne hin waamamne. Dhugumas nuti ijoollee isaati. Nuti hojii gaarii keessa akka deddeebinuuf karaa Kiristoos Yesuus uumamne. Egaa dubbii kana dhagaa kan jirtan hundi keessanuu yeroo hundumaa gooftaatti gammada. Ammas irra deebi'een jedhaa gammada. Ilaamee dhugaan waaqayyoo biran darbiin waan sitti jabaate Rabbi siif haa laaffisu. Hin dhukkubsatte yoo ta'e hammuma si haa fayyisu. Warri salphina kee eegan kanaan booda tulluu ulfinaa irratti si argu. Hinaaffaan warra si jibbanii siif jajjabina keeti. Ati garuu otoo waaqayyo qabduu shakkiin tulluu kufaatii ijaara waan ta'eef. Dammaqii amantiitti cimi. Fuula waaqa kee duraas hin dhabamin. Laayik foloo gochuu hin dagatina. Ammal deebi'ee tana dhufe bara kana mooyi yoo calliste yakkamaa yoo dubbatte shakkamaa yoo fiigde maraatuu suuta jettummoo raatuu yoo qallatte xuuxamaa yoo furdatte muudamaa yoo teesse wayyaa fixxaa yoo deemte kiyyoo lixxa. Wayyoo biyya lafaa kun immoo dhugaa jalaa teessoo fuudheet sobaaf tulluu qajeelcha. Yeroo kee harka warra galata hin qabne hin galchin. Waaqayyo kan ittiin si beeku furdina kee fi qallina kee osoo hin ta'in dhala isaatiin si beeka. Ajaa'iba Rabbiiti. Otuma namni gurbaa siin jedhu waaqayyo immoo gaaf tokko gubbaa si kaa'a. Ani kanas siin jedhu rakkinni ati har'a dabarsitu cimina kee borii akka ta'e beektaa? Obboleessa koo gammachuun jiraachuu yoo barbaadde jibba of keessaa baasuu qabda. Erga akkas goote immoo barana karaa ati baateerra fixeensi nagaa haa jiraatu. Daandiin nagaa immoo yoomiyyuu injifataadha. Kana guduunfadhutii gali. Iyyesuus fannisaa cubbuu namaa akkuma ta'e Iyyesuus fayyisaa lubbuu namaatis. Yaade gaaffii wayiitu na dhibe beektaa otoo si gaafadhee na deebisuu yaalta. Namoonni baay'een waaqa garaa gurraachaa jedhu. Waaqa garaa gurraachaa jechuun maal jechuudha? Wanti sii gale jiraa? Waaqa garaa gurraachaa jechuun warri akkas jedhani waan jedhaniif qabaachuu danda'u. Ani garuu amma har'aatti waaqa garaa araaraa malee waaqa garaa gurraachaa argeen beeku. Nama tuffachuurra barsiisa. Uumama addunyaa kanarra jiran keessaa waaqayyo namaaf bulchiinsa olaanaa kenneef. Yaa nama koo ati nama mitiiree nama tuffachuurra barsiisa. Shakkuurra gaafadhu. Amachuurra ittimi. Kuffisuurra ol kaasi. Miidhuurra immoo fayyadi. Arrabsuurras gorsi. Dogoggora sirreessi malee sirrataa hin dabsin. Kun akka ta'u yaaddee beektaa garuu hamma dhumaatti dhaggeeffadhaa. Guyyaa tokko ni deemta garuu hin deebitu. Guyyaa tokko ni rafta
garuu deebitee hin kaatu. Guyyaa tokko ni duruufatta garuu deebitee hin laaltu. Irra deddeebi'anii maqaa kee si waamu. Ati garuu eenyu jalaayyuu hin owwaattu. Firoottan kee qaqqaalii dhiiftee abbaa fi haadha kees gattee ni deemta. Maqaa bareedaa innati qabdu sun afeet maqaa reenfa jedhamuun waamamta. 40 jedhamee cidhi waa'ee keef qophaa'u ni jira. Ati garuu wal jechuus ta'ee yeruma tokkoof illee irratti argamuu hin dandeessu. Obboleessa koo obboleettii koo guyyichi sun har'as ta'uu danda'a. Borus ta'uu danda'a. Waggaa dheeraa booddees ta'uu danda'a. Egaa guyyaan kun ta'u guyyaa beekamaa miti. Ati garuu namoota hundumaa jaalladhu. Dhiifamaaf garaa bal'adhu. Har'a ta'ee boru ta'ee hin beeknu. Yesuus dhufa ga'eera. Mootummaan Waaqayyoos dhiyaateera. Egaa har'umaa eegaliitii laphee kee dhiifama gochuu shaakkalchiisi. Osoo gondaan hin dhufin daaraa naqatu akkuma jedhan ifaan soratan dukkana daakkatu jedheen mammaaka miti ree Oromoon. Egaa ergaan kun dhugaadha yoo jette Daawuu diimtuu sana achii balleessaatii hordoftoota keenya ta'a. Baay'ee isin jaallanna.